Fayyaa Oromoo koo jirtuu baga jiraattannaaf jiraadha. Egaa ka amanuullee baanu dirqama amanuuni. Hayaat teenya deemteerti. Hayaat amala qabeetti. Hayaat simboo qabeetti. Nama garraamidha hayaat. Isuma dhugaan siniin jedha. Sooshaal miidiyaan kun namoota baay'ee wal barsiisee jira. Hayaat ingidika hiriyaa teenya saayiba teenya waliin haasofra. Isuma dhugaan duwitiin ishii baay'ee natti ulfaate. Amanuullee dadhabe. Har'aan amane bakka har'a hayaat duutee jirti ganni jeen ofitti amansiise. Isuma dhugaan siniin jedha. Kaleessa amanuun dadhabe. Bakka haganuma faraddabaan wal nyaachuu. Isuma dhugaa. Rabbiin nafsee ishee amaaru. Dhugaa Rabbiin nafsee ishee amaaru hayaat. Maatii ishiitiif illee obboleewwan ishiitiif illee hiriyaa ishiitiif illee waaqayyo jabina siniif haa laatu. Hayaattoo haadha koo bucheetoo maal godharree wal deebisuun hin taatu biyyee walirraan harani. Hundi keenya karasuma deemna hundi keenya achuma dhaqna namni hin duune hin jiru lafa kanarra garuu hayaat waan ishiin nama marartu micoo ganaa qaxaleedha. Kaatteen quufne dalagattee galman geenye baay'ee nama gaddisiisa duuti ishii. Wanni godhan homtuu hin jiru rabbiin ololuun hin danda'amu rabbi fudhatee jira. Annama dhuumes rabbi annama fudhatus rabbi rabbiin caffee jannataatti si haaqananiisu haadhoo koo nagaan nu boqadhuun sin jaa. Asumaanis waa takkaan sinii dhaama ijoollee Oromoo adaraa rabbii keessanii Oromoo ko inni sagalee tana hageessan rabbumatti amantaniin sin qabe viidiyoo ishii kan mana hospitaalaa gizee jirtu waraabamee gallakkifame kaleessa gallakkifame viidiyoo suni viidiyoo san rabbumaaf jedha haqa adaraa Oromoo ko adaruma rabbii adaruma dhiiga Oromootiin sin qabe viidiyoo san kaasaa maatiin dhaafillee gaarii miti baay'ee har'a awwaala irratti illee viidiyoo san nu kaasaa jedhanii maatiinis dhaammatanii jiranii. Tasa gallakkifame dogongoraan gallakkifame nu gallakkisaa jedhanii nu kaasaa jedhanii fakkeenyaaf viidiyoo suuraa kanaa jechuudha akkanatti namoonni viidiyoo ishii raabsaa jirtan jirtu feesbuuk illee yuutuub irratti illee gallakkifamee jira. Homaa isiniif hin godhu laayikiin kanaan dhufe namatti haafu fooloon kanaan dhufe namatti haafu rabbi jaa viidiyoo san kaasaa ishiifis gaarii miti immaa ishiitiifis gaarii miti numaafillee gaarii miti numaafillee hiriyoota ishiitiif illee gaarii miti hawaasuma viidiyoo san agarruun ishii bakka namatti ulfaata viidiyoo san kaasaa. Yoo dandeessan du'aa godhaa fi rabbiin nafsee ishee amaaru jedha. Tana waa hayaatiin deebitu deemteerti. Waan garaa nama nyaatu waan amanuuf illee namatti ulfaatu. Viidiyoo san kaasaa hundi keessan ijoolleen sooshaal miidiyaa kanarra jirtan viidiyoo tana sheer waliif godhaatu kaasisaa bakka viidiyoo san kaasaa hundi keessanuu adaraa keessan Oromoo koo hayaattoo nagaadhannaa boqadhu haadhoo koo rabbiin ka maal godhan haganumaaf kan adda baanu wal nyaachuu dhugaa.